kabajama Professor Birhaanuu Naggaa, Ministeera Barnootaa Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa, kabajamoo Obbo Bayyanaa Birasaa, Pireezidaantii Itti Aanaa Hoogganaa fi Hoogganaa Biiroo Barnoota Naannoo Sidaamaa, kabajamaa Obbo Alammaa Zawudee, Pireezidaantii Itti Aanaa fi Hoogganaa Biiroo Barnoota Naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa, kabajamaa Obbo Adinaan Hajii, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Asallaa, kabajamtoota pireezidantoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa dhuftan, kabajamtoota keessummoota kee, kabajamtoota bakka bu'oota Embassy French. I want to recognize the presence of French Embassy delegation here. Thank you for your coming. Kabajamtoota hooggantoota magaalaa Asallaa fi uummata ishii, kabajamtoota keessummoota affeeramtan, abbaa sirna kanaa kan taatan, barattoota qaxalee manneen barnoota addaa fi bultii addaa irraa dhuftan, akkasumas barsiisota kee hunda dura baga feestivaalii marsaa lammaffaatiin isin ga'ee waliin geenye baga nagaan dhuftan anaan dhufu isin jechuun barbaada. Feestivaaliin marsaa tokkoffaa yookiin marsaa duraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa keessatti gaggeeffamuun isaanii yaadatama. Wayita san keessummaa kabajaa ta'anii kan nu argan Profeesar Birhaanuu Naggaa turanii, har'as barattoota keenya waan jaalataniif jajjabeessuu waan barbaadaniif yeroo lammaffaatiif Asallaa dhufuu isaaniitiif Profeesar Birhaanuu Naggaa guddisee galateeffachuun barbaada. Kabajamaa Profeesar Birhaanuu, kabajamtoota keessummoota keenya, Biiroon Barnoota Oromiyaa cabiinsa qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojii hedduu hojjetee jira, hojjechaas jira. Kana keessaa ijaarsi mana barumsaa bu'uura boruu, ijaarsi manneen barnoota bultii addaa, hundeeffamni manneen barnoota addaa, dhiyeessiin nyaata barattootaa, akkasumas immoo hundeessuun jiddugala qorannoo fi dagaagina ogummaa isaan ijoollee. Keessaawuu yeroo ammaa kanatti manneen barnoota bu'uura boruu 15,225 waggaa 3 keessatti ijaaruudhaan barnoonni keenya jalanan akka fooyya'u gochuuf daa'imman miliyoona 1,800 barsiisaa jira. Kana qofa otoo hin taane manneen barnoota waldaa misooma Oromiyaa dabalatee Oromiyaa keessatti manneen barnoota bultii addaa 9 akkasumas immoo manneen barnoota addaa 32 keessatti barattoota 10,632 barsiisaa jira. Barattoota kana keessaa bara kana manneen barnoota addaa keessatti yeroo duraatiif ijoolleen 1,632 qormaata guutuu biyyoolessaa fudhatanii jiru. Qabxii guddaa akka fidan shakkii takkallee hin qabu. Kabajamaa Profeesar Birhaanuu, kabajamtoota keessummoota keenya, feestivaaliin barattoota manneen barnoota addaa fi bultii addaa jidduutti gaggeeffamu kun kaayyoo 4 of keessaa qaba. Inni tokkoffaan kalaqa jajjabeessuudha. Akkuma ganama kanaaltan kalaqa baay'eetu jira. Yaa ta'u malee ijoolleen kalaqa kana argisiisanii asumaan kan dhaabbatu odoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa kan fuula dura uummataaf ifa godhu Inistituutii Saayinsii fi Teekinooloojii Shaggar hundeessaa jira. Instituutiiniin kun ijoollee kalaqa addaa qaban kana fudhatanii Profeesara jajjaboo biyya alaatiin barsiisuudhaan kalaqni isaanii gara inkubeeshin seektarii akkasumas immoo inkubeeshin irraa gara maas piroodakshinii kan deemu ta'uu isaa isin mirkaneessuun barbaada. Inni lammaffaan kaayyoon feestivaalii kanaa ijoolleen keenya kaabaa fi kibbaa, ba'aa fi dhiyaa, magaalaa fi baadiyyaa jiddugaleessa tokkotti dhufanii akka wal baranii fi akka muuxannoo walirraa fudhatan gochuu fi akkuma beektan Oromiyaan biyya. Oromiyaan Dambii Dolloo ka'ee hanga Moyyaleetti, Moyyalee ka'ee hanga Harargeetti, Harargee ka'ee hanga Baaleetti Oromiyaan biyya tokko bal'aadha. Ijoolleen keenya kun jiddugaleessa tokkotti dhufanii torban tokkoof turanii akka muuxannoo walirraa fudhatan, akka wal baran gochuuf ni gargaara. Sadaffaarratti wal dorgommiin fayya qabeessa ta'e, wal dorgommii miidhaa qabu odoo hin taane wal dorgommiin fayyeessa qaba ta'e isaan jidduutti akka taasifamu gochuu fi inni guddaaniif afraffaan inni olaanaan
wanni feestivaalii kana geggeessinuuf barattoonni jalaa dhufan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa jiran mana barumsa bultii addaa galuuf mana barumsa addaa galuuf akka wal dorgoman sistema barnootaa keessatti dorgommii guddaa uumuuf kan kaayeffatedha. Carraa kanatti fayyadamee ergaan uummata keenyaaf dabarsuu hojii barnootaa fooyyessuuf ganna kana keessatti hojii tajaajila lammummaa gara 7 ta'uu labsinee jirra. Isaan kunis irra deebisee si yaadachiisuuf Harargee Bahaa irratti godina Harargee Bahaa irratti hojii kana labsinee jirra. Hojiiwwan sunis tokkoffaa ijaarsa mana barumsa bu'uura boruuti. Ijaarsa mana barumsa bu'uura boruu ganna kanarraa kaasnee 5,000 ijaaruutti jirra. Kanaafuu hojii kanarratti uummanni keenya akka gargaaru barbaanna. Lammaffaan ijaarsa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa mana boruu doontaan ijaarsa sadarkaa tokkoffaa 1,000 ijaaruutti deemaa jirra. Kanarrattis tumsaa akka nu gootan barbaanna. Sadaffaa mana barsiisaa ijaaruun baay'ee barsiisaadha. Magaala keessatti lafa kenninaa fi baadiyyaa keessatti mana ijaarraa. Kanaafuu barsiisonni keenya akka kaka'an barumsa irratti akka ciman waan qaban akka gumaachan mana jireenya isaanii 8,943 ijaaruuf taana. Kanarratti tumsa akka nu gootan barbaanna. Afuraffaarratti manneen barnootaa keenya sadarkaan isaanii baay'ee gadi aanaadha. Sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu qabna. Ministeerri barnoomsaa ganna darbee timirti latuult sagantaa jedhuun hojii guddaa labsuun isaa hin jira. Hojiin kun kan itti fufu ta'a jechaadha. Waggaa 3-4 kan itti fufu. Kanaaf sadarkaa manneen barnootaa 2,948 hojjechuuf labsinee jirra. Kanarrattis akka tumsa nu gootan ni barbaanna. Gara biraatiin immoo ga'eessota barsiisuu qaba. Hawaasni barachuu qaba. Hawaasni hin baranne tokkoffaa ijoollee isaa barsiisuu hin rakkataa. Sirna dimokiraasii keessatti dorgomuu hin danda'u. Extensionii qonnaa ta'ee fayyaa keessatti fayyaa ofii eeguuf oomisha isaa guddisuuf hin rakkataa. Hawaasa hin baranne keessatti yakkillee hin babal'ataa. Kun akka hin taane ga'eessota keenya barsiisuu qabna. Kanaafuu ganna kana ga'eessota 900 barsiisutti jirra. Ijoolleen yuunivarsiitiirraa dhufan barsiisonni namoonni eeyyamaa taatan hawaasa keenya akka barsiistan adaraa isiniin jechuun barbaada. Gara biraatiin immoo ijoollee kutaa 6, 8, 12 barattoota miliyoona 1.7 ta'aniif tuutoriyaalii kennuu feena. Tuutoriyaalii kana akka kennitan bakka jirtanitti ijoollee keenya akka jajjabeessan adaraa jechuun barbaada. Dhumarratti akkuma ganama kana feestivaalii irratti ilaaltan addunyaan fuula duraa addunyaa dijitaalawaati. Kanaaf biiroon barnoota Oromiyaa aanaa hunda keessatti dijitaal paariin tokkoon tokko akka jiraatu labsee jira. Kanaaf isa keessatti hirmaannaa akka gootan koompitara bituun nama leenjisuudhaan akkasumaanis immoo ijaarsa keessatti akka hirmaatan hadaraa isinii jechuun barbaada. Dhuma irratti sagantaan kun akka milkaa'u kan nu gargaaran keessaa'uu yuunivarsiitiin Arsii hedduu galateeffachuun barbaada. Bulchiinsa magaalaa Asallaa guddisee galateeffachuun barbaada. Akkasumaanis immoo pireezidantoonni yuunivarsiitii keenyaa cabiinsi barnoota keenyaa akka fooyya'u manneen barnoota addaa manneen barnoota bultii addaa gargaaraa jiru. Hojii isaan hojjetan kanaan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Profeesar Biraanuu Jaduratti ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jechuun barbaada. Egaa feestivaaliin guyyaa 7 tokkoof yookiin guyyaa 7 turu kun ifaan ifatti saaqamuusaa akka nuuf addeessan Profeesar Biraanuun asitti affeeraa ulfaadhaa galatoomaa. ትኩረት ደግሞ ዝም ብሎ የተማሪ ቁጥር ለመጨመር ሳይሆን ጥራት ያለው ትምህርት ለማስተማር የወደፊቱን የሀገር መሪዎች ለማብቃት እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ደስ የሚል ነውና ይህንን ማመስገን እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ትምህርት እየተቀየረ ነው። ተማሪዎቹ የበለጠ ታውቁታላችሁ። እንደ ከዚህ በፊቱ እየቀለዳችሁ እየሰረቃችሁ ፈተና ማለፍ የሚባል ነገር ቀርቷል። አሁን የሚታለፈው በማወቅ ነው። አሁን የሚታለፈው በመስራት ነው። ትምህርት ቤት የምትገቡት ለእውቀት ነው። ያንን እውቀት አግኝታችሁ እንድትወጡ ነው የምፈልገው። የኢትዮጵያ የትምህርት ሁኔታ በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነው። እንደምታውቁት ከመምህራን ጋር የተያያዘ ችግር አለ። ከትምህርት ቤቶቹ ኢንፍራስትራክቸር ጋር የተያያዘ ችግር አለ።
የትምህርት ግብዓት የማቅረብን እንትን በሚመለከት በተለይ መጽሐፍትን ለተማሪዎች በቶሎ ማድረስ ችግር አለ። ደሃ ሀገር ነን። እንደ ደሃ ሀገር ሁሉን ነገር በአንዴ ማድረግ አንችልም። ግን ከምንም ነገር በላይ እንደ መንግስት ከፍተኛ አጽንኦት ሰጥተን የምንንቀሳቀስበት ያለ ነው ላለፉት 3 ዓመታት ከዛም 5 ዓመታት ከለውጡ ከጀመረ ጀምሮ ማለት ይቻላል። የትም መሄድ አንችልም። ትምህርትን ሳናሻሽል ልጆቻችንን ካላበቃን ወዴትም መሄድ አንችልም። ይሄን በደንብ የተረዳ መንግስት አለ። ይሄን የተረዳ ህዝብ እያየው ባለፈው ዓመት የጀመርነው ለትምህርት ለትውልድ እንቅስቃሴ በአንድ ዓመት የኢትዮጵያ ወላጆች ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻል ወደ 25 ቢሊዮን ብር የሚቆጠር ከራሳቸው ጥሪት አውጥተው ትምህርት ቤት ይሰራሉ፣ ያስፋፋሉ፣ ያሻሽላሉ ብል ማንም የሚያመኝ አልነበር። ዛሬ የምናየው ግን ባለፈው ዓመት ብቻ ከ17,000 ትምህርት ቤቶች በላይ በሀገራችን ተሻሽለዋል። ወደ 5,300 የሚሆኑ አዲስ ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል። በዚህ ዓመት 60,000 መምህራንን በዚህ ክረምት እናሰለጥናለን። በአጠቃላይ ትኩረታችን የተሻለ ትምህርት ለልጆቻችን መስጠት እንደ ትውልድ ኃላፊነታችን ከምንም ነገር በላይ እሱ። ጠመንጃ አውርሰን ሰላም አናገኝ። ጠመንጃ አውርሰን ብልጽግና አናገኝ። ጠመንጃ አውርሰን ዕውቀት አናገኝ። ልጆቻችን ይህንን አስቸጋሪ ዓለም መቋቋም የሚችሉት በሚታጠቁት ጠመንጃ አይደለም፣ በሚታጠቁት ዕውቀት። ያንን ነው ለመስጠት እየሞከርን ያለነው። ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው። ግን ይሄ አስተሳሰብ በሁሉም ክልሎች እየደረሰ ያለ አስተሳሰብ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ለውጥ እናመጣለን ብለን እናስባለን። በዚህ ዓመት እንደምታውቁት ለመጀመሪያ ጊዜ 30,000 ተማሪዎችን በኦንላይን ፈትነናል። በሚቀጥለው ዓመት ግማሽ ያክሉን በኦንላይን ፈትናለን ብለን ዝግጅት እየጀመርን ነው። ምክንያቱም በዓለም ላይ ከሚካሄደው ለውጥ ጋር አብረን እንሄዳለን። በዛ ምክንያት ነው ዛሬ መጣሁት ልናገር አይደለም። በዛ ላይ ጉንፋን ይዞኛል። ግን ልክ እኔ እንደምናገር አውቀው ደግሞ እንትኖቹ አርቢትሮቹ ገብተዋል ኦሬዲ ኳስ ጨዋታውን ለማስጀመር። ስለዚህ ኳስ ጨዋታውን ከሚይዝባችሁ በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በኦሮሚያ ክልል ለሚካሄደው የትምህርት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ክብር አለኝ። በተለይ ደግሞ በኢፋቦሩ በአዳሪ ትምህርት ቤቶች የሚሰራው ስራ የወደፊት የአገር መሪዎች የሚፈጠሩበት በጣም አስፈላጊ ስራ ነው። በአገር ደረጃ ደግሞ የፌዴራል አዳሪ ትምህርት ቤቶች እየሰራን ነው። ተስፋ ማረገው በሚቀጥለው ዓመት ፌስቲቫል ስታደርጉ የኦሮሚያ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም ክልሎች የተሰሩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች አብረዋቸው ሆነው የጋራ ፌስቲቫል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።